Assalamualaikum jira jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan kun charger connection akkuma baratame irra seenaa hedduu bareedduu itti bohaartan akkasumas waa hedduu irraa baratan takka isin qabnee dhufnee jirra hanga xumuricha sagantaa kan hojii turtan abdiin qaba mee jalqabuun dura viidiyoo kana laallee walitti deebina viidiyoo kana hogguta kaalaallu. Inside, centrifuge parts bound for Libya, some from the Malaysian factory, and others from Khan's Gahuta plant. Ojintiya dhaloota dhufuun na yaadata. Wanti guddaan an hojjedhe jiraate raayyaa ittisa biyyaa kan biyya ormaatti finjilbifannee gadhaabudha. Namni kun nama obsaan guutame ta'ee dandeettii rabbi isaan kannee fi beekumsa isaa basaasummaadhaan dabaalamedha. Innis Abdulqaadir Khan jedhama. Abdulqaadir Khan jechuun nama biyya Pakistan nuclear bombii mataa ishee akka qabaattu nama taasisedha. Yeroo biyya ollaa ishiitiif Hindii fi deeggartoonni ishiidhaan meeshaa ammayyaa fi nuclear bombii hidhatanii ishii mataa keessa khulucanitti garaa fi sulula qaxxaamuree itti dheebatee itti beela'ee meeshaa waraanaa nuclear bombii jedhamu kan mataa ishii biyyi isaa akka gonfattu nama taasisedha. Biyyi dinagdeedhaan of hin dandeenye takkaan midhaan nyaatatee fi beela fi dheebuu lammii isiituu hin dandeenye takka osoo isaan nuclear bombii mataa ishii horachuu hin dandeessu yookaan ammoo humna nuclear ittiin oomishtu hin qaban jedhanii biyyootni addunyaa fi warri lixaa tuffatanii akka nuclear bombii mataa ishii qabaattu nama gonfachise keessaa Abdulqaadir Khan nama tokko. Abdulqaadir Khan Pakistan Hindii jalaa osoo walabummaa hin gonfatin waggaa 5 dursati kan dhalate. Kan dhalates ardii Hindii keessatti ergasii Pakistan gale Yuunivarsiitii Karaachiitti barnoota isaa erga barateen booda Barliin lixaa kan argamu kolleejjii teeknikaa kan seene. Digrii isaa PhD Metal Technology Scienceedhaan eebbifame. Ergasii booda biyya New Zealand kan argamu Physical Dynamics Research keessa carraa hojiidhaa argate. Kaampaaniin kun kaampaanii Jarman, Ingilizii fi New Zealand Ameerikaa wajjin ta'uudhaan yuuraaneemii ittiin wal nyaachifamu ture. Bakki kun bakka beekumsa ittiin metal technology duraan barate san itti gabbifatuu fi muuxannoo oomisha nuclearii hedduu itti oomishatedha. Akka gartee baratu isa taasise. Bakka dhaqe kanatti gaa wantoota tokko tokko muuxannoo isaatii fi dandeettii isaa barumsa duraan barate sanii wajjin dabaalee akka qajeelee practice ba'uu fi waan tokko tokko waan isa fayyadu sallaalummaa yookaan ammoo basaastummaa isa fayyadameeti kan biyyi isaa akka nuclear bombii qabaattu kan godhaa ture. Erga waggaa lamaaf achi tureen booda USA bakka dhoo isaan yuuraaneemiin itti oomishamu kana keessatti galmee afaan Dutchirraa akka gara afaan Ingiliffatti hiiku akka godhuu sanada yookaan ammoo galmee wayiitti kananii galmee kanarraa afaan translate godhaa ture afaan Dutchirraa gara afaan Ingiliffatti osoo hiikaa jiru. Erga waggaa lama tureen booda USA galmee ishii kan akkaataa diizaayinii of keessaa qabu afaan hiikuuf itti kennite. Galmee kun meeshaa waraanaa ol aanoo kan ittiin oomishamuu fi buufata nuclearii akka ittiin oomishamu hunda kan of keessaa qabu ture. Bakka iccitii jabduu qabdu kana keessatti akka addatti kan eegamtu kana keessatti guyyaa 16 kan ture. Isa hedduu waan amananiif namni si shakkus hin turre. Yeroo galmee United States yookaan Ameerikaan itti kennitu kana gara afaan isaan barbaadan hiikaa tureefitti inni hedduu amanamaa waan ta'eef amanamummaa isaa kana dahoo godhachuudhaan gara afaan isaa yookaan afaan Hindiitti translate godhatee yaadannoolee garagarii qabaachaa ture. Erga yaadannoolee akkaataa diizaayinii nuclearii ittiin dalagan meeshaalee nucleara oomishuudhaaf gargaaramanii fi akkasumas akkaataa yuuraaneemii ittiin wal nyaachisan galmeeffatee kooppii isaatti illee bifa haaraan qabateen booda Prime Minister biyya Pakistan kan waraqaa xalayaa barreesseef. Bara 1966 muummee ministeera Pakistan biyya tajaajiluuf akka barbaadu xalayaa barreesseef. Kan fardaan barbaadan miilaan hoggaa deeman argama akkuma jiran muummee ministeeraa hoggasuma hariiroo wajjin eegalan. Pakistan erga Hindii meeshaa nuclearaa gonfatteen booda ciiftee raftee hin beektu. Deemtus haatus manaaba wanti isin argattu wanti isin yaaddu waamu nuclearaa ture. Yeroo kanatti saayinsistiin akkanaa kan Awurooppaa yookaan biyyoota lixaa keessatti muuxannoo hedduu horate kan argachuun Pakistaniif
abjuu guddaa yookaan lammata dhalachuu yookaan lammata bilisoomuu ergasii muummeen ministeeraa guutuun waggaa lamaan booda eega waa hunda qopheessee haala itti niikular oomishu akkasumas koomiteelee niikular oomishuudhaaf tajaajiltu waan Abdulqaadir Kaaniif barbaachisu erga guutee booda gara biyya akka dhufu isaa feere. Koree ijaaree buufata niikularaa tokko gad dhaabuudhaan waggaa lama booda waggaa isa yaamuu kana Abdulqaadir Kaan harabbee yookaan dirree xayyaarattis bahee simate. Abdulqaadir Kaan yeroo Awurooppaarraa biyyoota Awurooppaarraa gisee achi deemu yookaan Ingilizirraa gisee gara Paakistaan deemu hayyama fudhateetiin hin deeme jechuudhaan garuu isaaniin hin deeme jee hayyama haa fudhatu malee garaa isatti qurxiimee jira akka lammata biyya isaatiif hin baane fi waan biyya isaatiif dalaguu deemu kana hunda sammuu isatti himee ifis amansatti kan dhaqe. Kaanis akkuma dhaqeen naannoo Islaamabad magaalattii bakka atomic bombiin itti ijaaramu itti dhiyeessanii Islaamabad mogga dhiyeessanii bakka niikularaa tokko kaambii tokko kan ijaaranii. Kaambiin kun kaambii injiinar keemikaal laaboraatoorii kan ture. Kaambii kanas maqaa isaatiin kan godhan booda Kaan keemikaal injiinariing jedhanii moggaasanii jeneraalichi duraan achi irra ture muummee ministeeraa Guttoon irraa amantii waan hin qabneef isa san kaasee bakka isaa Kaaniif dura ta'ummaadhaan kenne. Amma rakkoo jabduun isaan mudatte meeshaalee waraanaa akkaataa itti argaman sababni isaa biyyootni Awurooppaa fi biyyoonni lixaa irra guddoon isaanii niikular bombii oomishuudhaaf olii gad waan fofollachaa jirtuuf meeshaalee niikular bombii oomishuuf isii gargaara tokkollee akka hin seenne maaqaba yookaan ammoo uggura cimaa waa irra darbaniif kanaaf immoo wanti Abdulqaadir Kaan godhe basaastota siidaa hedduu oomishee gara biyyoota meeshaa waraanaa kan niikulara oomishuuf isaan gargaaran irraa argamanitti bobbaase. Basaastota erga kan ammoo of eeggannoo cimaadhaan kan dabale sababni isaa maaliif hojjetan basaastotni amma dura kanneen Iraaq yeroo isaan niikular bombii oomishuudhaaf olii gad deddeeman biyyoota Awurooppaatii fi warreen lixaa itti duulanii barbadeessanii jira. San qofaa miti saayinsistoota Iraaq deeggaran akka isiin niikular bombii oomishuudhaaf isaan gargaaran hunda lubbuudhaan barbadeessan. Sababa kanaaf Kaan meeshaa barbaadu Niwuziilaand, Ingiliz, Ameerikaa dabalatee osoo isaan irratti naqqayin yookaan isa isaan hin beekin akkaataa iccitiidhaan meeshaalee niikular oomishuuf isa barbaadu tokko tokko galfate. Erga isaan walqixa yookaan walakkeessa niikularaa kana jaaruudhaan gahan booda biyyootni tokko tokko hasaasuu eegalan Hindii fi Israa'el dabalatee yeroo kana wanti isaan godhan waa lama. Piraayim Ministeerri biyyattiidhaa waywaachaa yookaan kadhachaa nuti fiifuu nyaanneen quufne uummata fiifuu beela'uun beeni lammiisiitu beelan baasanii humna kamiin niikulara oomishinaa jedhanii yoggaa inni waywaatu karaa biraatiin Abdulqaadir Kaab dhiifama karaa biraatiin Dr. Abdulqaadir lammiilee Paakistaaniidhaan mooraaliidhaan jaaruu fi tokkummaadhaan jaaruu ture. Yeroo kanatti innis gabbee Piraayim Ministeerri Paakistaan biyyoota Awurooppaa hedduu shawwadee ture. Innis yoo nuti niikulara kan oomishnu taatellee waan biraatiif osoo hin tahin enerjiidhaaf yookaan anniisaadhaaf kan oomishnu jedhee karaa biraatiin waakkataa karaa biraatiin ammoo arraba isaa laaffatee akka uummata keenya baanusanitti afaan isaa deema dibateeti kan isaan sosobaanii ture. Yeroo kanatti akka carraa guddatti Paakistaan wanni gargaare tokko maali? Biyyootni Sooviyeet ollaa isiidhaa Afgaanistaan weeraruu ture. Yeroo kanatti wanni Paakistaan irra biyyootni lixaa kun harka qabaniif tarii yoo dhiibbaa kana caalaa Paakistaan irratti kan goonu taate Paakistaan Sooviyeetii moggaa gortee yookaan gamoo Sooviyeet gortee nu loluu dandeesse yaani sodaa waa irraa qabaniif yeroo sanitti wanni isaan yaaddesse warra lixaa niikulara Paakistaan oomishaa jirtu kana caalaa Sooviyeet Afgaanistaan weerarte san. Kanaaf attention isaanii guutuu kan niikulara Paakistaan kana laaffisan. Galanni Dr. Kaaniif haa ta'u Paakistaan waan hunda fixee yaalii niikular dhukaasuudhaaf qophoofte. Meeshaa biyya alaattis galchite kana hunda eega gadaatamtee fidde booda yaalii niikular dhukaasuudhaa akka eegaluuf barbaaddu ifatti labsite. Yeroo kana ammoo biyyootni gariin gurguruu fi gungumuu eegalan. Haa ta'u gaazexeessonni wayii dhufanii Abdulqaadir illee gaafatanii turan. Innis niikulara kana yoom dhukaasuudhaaf deemtan yookaan yaalii niikulara kana yoom dhukaasuuf deemtan yoo jiruun innis afaan guutatee konfireensii guutuudhaan gaafa hooggantoonni biyya teenyaa nu hayyaman yookaan hayyama gaafa hooggansa mootummaa biyya keenya arganne kallattiin dhukaasuu waan nu daangessu hin jiru yookaan kallattiidhaan yaalii gaggeessuu waan nu daangessu hin jiru jedhee konfireensiidhaan onnee guutameeti kan itti hime. Gaazexeessonni kun baalageedhaa kaan itti dhiyaatanii waan tokko tokkos gaafachuu eegalan niikularri isaanii kan akkam akka ta'e innis
konfidensi waan tokko jedhee isaan kan sodaachise innis maali nuclearri Pakistan oomishte kun kan Hindii qofa barbadeessuu osoo ta'in humna haga Israa'el dhaqee biyya Israa'el hunda barbadeessuu danda'u kan of keessa qabu ta'uu konfidensiidhaan himatee yeroo kana gaa biyyootni akka Neezerlaand warreen akka Ingiliz faan gururee galanii Neezerlaand immoo ifattuu Dr. Kanarti himata bantee himatni sirra bantees gaafa waajjira Yuraaneemii wal nyaachisu keessa kahaan qaxarte yookaan ramaddee dalagaa turetti sanada yookaan galmee Yuraaneemii itti wal nyaachisan jala hattee jira jettee bakka inni jiretti himata irra bantee himata irra baname kanaas waggaa 4 itti murteessitee ture innis erga murteessuun itti bakka inni jira itti murtaa'e booda karaa bukaatoo isaatiin oliyyannaa mana murtii olaanaatiif gaafate akkana jedhanii ture an muuxannoo duraan baradhe fi haga achi ture san muuxannoolee teknoolojii tokko fayyadamee jira garuu immoo dookumentiin yookaan ragaan dookumentiin isaan jala hatee gara biyyattii galchee hin jiru jee dhugaa jirtu lafa kaa'ee ergasii manni murtii olaanaa muuxannoo hojiidhaan argate fayyadamuu ni danda'a sanadni hatee deemee ragaa waan hin jirreef himata sana irraa kuffisee bilisaan baase wanni hamaan yeroo kana biyya Pakistan mudate tokko yoo jiraate iccitiilee tokko bo'oo galan yeroo sanitti erga waraanni duraan dhiisan kan Soviet Afghanistan weerarsuun laffataa dhufnan kaanii fi muummee ministeera biyya Pakistan irratti biyyootni akka Awurooppaa Ingiliz Niwuziilaand fi Ameerikaa dabalatee dhiibbaa hedduurratti uumuu galan dhiibbaa kana ummachuu dandamachuu dadhabnaa wanni tokko mul'achuu eega Dr. Kahan gabbee miidiyaa biyyattii irratti akkana jedhees dubbate mee waan jedhee dubbate kana walii ilaallee adeeme. A.Q. Khan was forced to go on national TV to confess. The investigation has established that many of the reported activities did occur and that these were inevitably initiated at my behest. But A.Q. Khan was careful not to confess to all the allegations. In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. Kooriyaan kaabaa akka niikular mataa ishee qabaattuuf meeshaa fi diizaayinii hunda erga qaama mootummaa wajjin dubbadheen booda hayyamee fi dabarseen jira. Kabajamtootaa fi jaalamtoota obboleeyyan kiyya hiriyoottan kiyya dhiifama isin gaafadha ergasii bakka san qofaa miti mana murtiittis dhiyaatee waan dubbate kanaan mana hidhaa dhaabbataa yookaan ammoo bakka free space'itti namarraa isolate ta'ee akka hidhamu godhanii bakka hidhame kanattis haadha mana isaatii fi ijoollee akka ta'u wajjin mooraa bal'oota keessa naqanii achi keessa guran erga waggaa 4f osoo nama tokko wajjin waliin qonnamin haadha mana isaa fi ilmaan ijoollee inni akaakiyyee ta'uu fi wajji qof waggaa 4f erga tureen booda wanni haaroon uumame innis erga waggaa 4f ji'a 6 ture booda ibsa baase kanas karaa haadha mana isaatiin akka armaan gadii kanatti ibsa kanarratti jaartii isaatiin akkana jedhee ibsee galmee fi meeshaa Kooriyaa fi Iraaniif gurgure yookaan dabarsee kan takkalleen akka hin jirre ibse cephuu ammaan dura TV guddaa biyyattii irratti baase sun sobaa akkasumas dhugarraa kan fagaate sababni waan san godheefis Jeneraal Musharraf dhiibbaa irratti uummanni sababni isaa Musharraf yeroo sanitti yeroo dhiibbaa biyyootni Ameerikaa fi Awurooppaa Ingiliz dabalatee Niwuziilaand wajjin dhiibbaa irratti uuman dhiibbaa biyya alaa kanneen biyya sirra gaggeeffaman dandamachuu dadhabnaan pilis biyyattiin ta'e sarvaayiv godhuudhaaf fi haarsaa yookaan wareegama kafalii erga wareegama kafaltee waan kana hagootu taate nuti immoo dhiifama siigoonaa kanaaf gabbahiitii gara foddaatiin meeshaalee niikular oomishuuf gargaaran diizaayinii isaa akkasumas foormulaalee niikular oomishuudhaaf fayyadan biyya Kooriyaa fi Iraan Libiyaa dabarsee naakka inni dubbadhu jeeni innis gabbee dubbatee akka jaamitti wanni ta'e tokkollee jiraachuu baannaan waan san deebee uummataaf waakkatee yookaan ammoo guutumaa guututti kan haale ibsa Piraayim Ministeerri Musharraf kanneessee irratti Dr. Abdulqaadir Kahan gizee 12 biyya Kooriyaa deemuudha kan hime garuu immoo ibsa Dr. Kahan yookaan Abdulqaadir Kahan karaa haadha mana isaatiin kanneen kana gizee 12 osotiin gizee 2 qofa kan deeme gizee 2 sanuu ammoo mootota biyyattii akkasumas jeneraala waraanaa biyyattii wajjin
meeshaalee misaayilaa kan gurmura qateen dhukaasuudhaaf fayyadu tokko akka gartee baasuudhaaf bitachuudhaaf kan biyya Kooriyaa deeme wanni ni hime akkasumas wanni jee wanni amma dura TV rabbee jedhe sun hunda dirqamee yookaan ammoo sossobamee biyya isaatiif wareegama biyya isaa tiiksuudhaaf kan godhe malee wanni ifatti inni Kooriyaadhaaf yookaan Iraaniif erge tokkolleen akka hin jirellee kan hime garuu immoo xayyaarri lama guutuu meeshaan hayyama mootummaa Paakistaan osoo mootummaan Paakistaan beeku erguu isaatis hinaalle sanammoo kan godhe isa sun ta'e mootummaa biyya Paakistaanii biyya mootummaa qabdu biyya sababa niikulaarra ta'eef iddoo niikulaarra sun waraanaan akkas ta'e eegamu keessatti osoo aduun guyyaa aeropilaana lamaan kaargoo erganii Kooriyaa geessuun haala kamiin tahaa osoo mootummaan biyyattii quban qabaatiin yookaan hin beekin kana ifuma godhanitti kan maqaa naballeessan jee guutumaa guutuu waan san wakkate uummanni biyyattii duraanuu kaan waan hedduu jaalataniif waan inni duraan jalqabumaa fooddarraa TVtiin gabbee jee isa hin amanne isa ibsa lammaffaa isaa kana hedduu amanan ergasii jaalala isaaf qaban diranu dabalinni kaan yeroo mana gabbee ala deemu yoo dukkaana dhaqee waa bitatu barbaade maallaqa irraan fudhatan yoo hoteela seenee waa dhuguu waa nyaachuu barbaade namni isa kafalchiisu jiru akkasumas tiranspoortii hoggaa deemu konkolaataa ciccimaa kan rasaasni kan rasaasota dhukkaafte uree keessaan ba'u hin fayyadamu sababni isaa hedduu dhimma dhuunfaa isaatiif waan seeftii mataa isaatiif hedduu hin cinqamu hedduu keerlessa dhimma mataa isaatiif irra guddaa gaazexeessonni TVdha tokko ni gaafatanii ture maal atiin kun seeftii mataa keetiif hin cinqamtu maaliif fileenye jennaan innillee akkana jechuudha deebisa namni du'a jalaa baqatee yookaan dheessee du'a baqatu tokkollee hin jiru namootni jajjabaan naamiti kanarra jajjabaa kanneen akka Martin Luther King kanneen akka Anwar Saadaat faan du'anii jiranii kiyya soolladda godhu hin jiru guyyaa rabbiin jeewwan irraa oolamu hin jiru jee deebisee ture miidaaleen baalageedha gaafilee tokko akka osoo inni firraan beekne gaafatan illee akkasuma akkuma gaafatame deebisaa ture kana keessaa fakkeenyaaf hidhamuu isaa san keessaa akkuma reemtan armaa olitti isin eeresan biyyootni Awurooppaa yookaan biyyootni lixaa fi Ameerikaan hidhamuu isaa keessaa dhiibbaa yookaan akka qaban ni beekanii lammiileen biyyattii illee ni beekanii miidiyaaleen garisi beekana kana immoo Dr. Kaan illee ni beeka Dr. Kaan waa'ee kanarra gaafatamee dhiibbaa biyyootni alaa hidhamuu kan keessaa qaban kanarratti maal jettaa jennaan waa'ee isaanii nan rakkisu sababni isaa uummanni kun nani jaalatanii diina kiyya ni jaalatanii amantii kiyya ni jaalatanii ergamaa kiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jaalatanii duuba isaan eega nu jaalan erga mootummaa kiyya jaalan erga diin kiyya jaalan erga ergamaa kiyya jaalan anis waa'ee isaanii osoo hin ta'in wanni na rakkisuu qabeeroo hunda waa'ee biyyattiyaati waa'ee lammiitiyyaati jedhanii kan deebiseefi